يا حمزة شيخ جابر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yeroo baay'ee barbaadeetin si dhabe yaabbolee isa qiyya dubbii fi haajaa jabduun sirraa qaba. Namoonni waan baay'ee sirratti haasan waan keetis ni dubbatan atis waan namootaa ni dubbatta. Arraa kallattumaan istuudiyoo kee dhufe na of kolchi. Yoo nasi mata ta'e gaaffii hedduun sirraa qaba. Tole yaa obboleettii teenya baga nagaan dhufte wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Ani namni kamuu mana koof balbala kan koo dhufe taanaan simachuu qofa. Wanna bira dubbii hin jiru haqaa fi haqa irratti nama simachuu fi nama qeebaluudha. Nama akkasumatti haqa irratti ofirraa deebisuu fi ofirraa dhiibuudhaan beekama baga dhufte waan feete na gaafadhu siif hin deebisa. An Hamzaa Sheikh Jaabir hojjetaa mana murtii gurraachaati. Maal na gaafachuu barbaadda? Naaf himi waan feete siif hin himaa na gaafadhu. Mee calqaba irratti wanni si gaafadhu namni hedduun namni baay'ina guddaa qabu. Sooshaal miidiyaa hunda irratti feesbuukaa, tiiktookaa, teelegiraamaa hunda isaarratti haga yuutuubaa hunda isaarratti waa'ee kan kee dubbatama. Ati waan kana hangam quba qabdame namni hedduun quba qaba. Ati akka waa'een kan kee haasamuu fi dubbatamu hangam quba qabdame Hamzaa keenya nuuf himi. Yaa obboleettii tiyyaanii waan baay'een hin argan hin beekan akka haasamus ni hin beeka. Ati sooshaal miidiyaa irratti argita an kallattiidhaan naaf bilbilaman na dubbisan na wajjin haasan icciitii hedduun beeka'an na caala namni icciitii beeku hin jiru waa'een kan koo haasamuu namni hedduun ni beeka garuu kan haasamu caala kan ani beeku kan keessan na bira gamutu caala obboleettii tiyya. Hayyaa ta'u mee amma wanni naaf hin galle hanga ammaatti ati yeroo baay'ee ustaadota sheekota aaliman irratti xiyyeeffachuudhaan mana murtii gurraachaa irratti dhiyeessita. Kun immoo shari'aa islaamaa keessatti dhorkamaa akka ta'e jedhee dhorkamaa jedheetiin yaada. Keessaafuu aalima, sheeka, ustaazaa maqaa balleessuu waan badaa jedheetiin yaada. Kanaaf akkamitti sheekota aalimanii fi ustaazota mana murtii gurraachaa irratti dhiyeessuu dandeessa? Xiqqoo waan naaf hin galle yaa Hamzaa keenya. Bakka kana anaa fi uummataafis akka galume ifa godhe har'a kanaaf hin dhufe si bira dubbiin jabduun har'a si gaafachuu dhufe kana. Yaa obboleettii teenya dhageessiifiin hima. Ani aalimman ustaazotaa fi sheekota qofaa miti kaniin mana murtii gurraachaa irratti dhiyeessu. Dhugaadha. Wanti sheekota warra ofiin jedhan mana murtii gurraachaatti dhiyeessuuf yeroo baay'ee dubbiin isaan irraa badu ni mul'ata jechuudha. Kanaaf namnis sheekotaa fi aalimman akkasuma ustaazota hordofa waan ta'eef karaan isaan irra jiran sirrii yoo hin taane mana murtii gurraachaa irratti dhiyeessuudhaan akka isaan karaa sirrii qabatan taasisuudha hojii kan koo jechuudha. Kanaaf wanti ati beeku qabdu hanga har'aatti an sheekolee fi ustaaza tokkos maqaa hin balleessin. Dalagaa isaaniitiin irratti xiyyeeffadha. Keessaafuu namoota waan hin jirre ummataaf ibsan irratti xiyyeeffachuudhaan dalagaa isaanii kan khayrii fakkaatu kan keessa sharrii kana ummatatti ibsuudhaan beekamaani mana murtii gurraachaa irratti. Akkasuma namoota amantaa biraas kan waan biraa hojjetan ni dhiyeessa isaan qofaa miti jechuu wanni hubachuu qabdu atii fi ummannis kana. Tolimee wanti biraa wanni si gaafadhu gaafii baay'ee cimtuu fi hamtuu taate kan namni baay'een irratti dubbatu si gaafadha. Innis maali? Hamzaa Sheikh Jaabir karaa sirrii irra hin jiru, aqiidaa qulqulluu hin qabu, aqiidaa sirrii hin qabu jedhan. Isa kana akkamitti ilaalta? Obboleessa maqaa hin xureessu waan jedhamu kana kanaaf Hamzaa Sheikh Jaabir akhlaaqni fi aqiidaan isaa dhaabbataa miti jedhan. Ati kanarratti maal jemtamee Hamzaa keenya? Numa nama ajaa'iba bar yaa obboleettii tiyya. Atis gaafuma sirrii na gaafatte. An bar kan na ajaa'ibu maal akka ta'e ni beektaa? Namni baay'een silaa otoo tikeettiin jannataa isaa harka jiraate sila Hamzaa Sheikh Jaabir kan azaabaa goonii uf jannata go'an ture. Namni hedduun akkasitti uf ilaala. Tikeettiin jannataa rabbuma harka jirti yaa obboleettii tiyya. Aqiidaanis aqiidaa khiyyaas aqiidaa namiituu kan beeku rabbi malee namni hin beeku. Anis haala gaariis haala badaas irra jiraadhu rabbi malee namnis hin beeku. Aqiidaa kiyya immoo anaaf beeka. Diin islaamaas baradheetiin jiraan ni beeka. Kanaaf namoonni akkas jedhan ammas dogongoranii jiran. Anis kanumaafin bar mana murtii gurraachaa jee dogongora namoota kan waa'ee namaa dubbatan kanaafin bar mana murtii gurraachaa irratti dhiyeessa. Kanaaf waa'ee aqiidaa kiyyaa anaa fi haala kiyyaa beeka obboleettii tiyya. Tole yaa Hamzaa keenya dubbiin takkaas tanii ani dhagaye kan baay'ee na ajaa'ibdu ni jirti. Hamzaa Sheikh Jaabir akka aalimaa fi akka daa'ii akkasuma akka aalima gurguddaa ta'ee fatwaa sufumaa kan naa jedhan. Kanarratti maal jettamee ati fatwaan kannita? Fatwaan kan kennan namoota beekumsa qaban aalima gurguddoodhaa jedhama. Hamzaa Sheikh Jaabir immoo fatwaas ofumaa kannaa. Kanaaf mee asirratti maal jetta? Lakki yaa obboleettii tiyya ani fatwaas hin kennu garuu gaafii islaamaa irratti gaafii tokko namni tokko si gaafate waan hin dandeenye sun ni deebistaaf waan hin dandeenye ni dhiistaa jechuu.
Fatwaan immoo dhugaadha aalimaa fi beektota islaamaatiif akkasuma namoota beekumsa qabaniif kan kennamuu fi kan ayyamamu. Haa ta'u garuu waan beektu shari'aa islaamaa irratti waan namni hin beekne nama barsiisuun ni danda'ama. Waan namni si gaafate deebisuu ni dandeessa. Ani kana hojiin kiyya waa'ee fatwaa irrattis kana. Tole mi'a mootuun gaaffii tokko si gaafadhe ayyamamaadha yaa Hamzaa keenyaati. Ni danda'ama gaafadhu waan sitti tole na gaafadhu waan hin danda'uuf hin deebisa. Tole akka shari'aa islaamatti maaliif dubartii afur fuudhuun eeyyamame? Dubartoonni baay'een heerumuu hin barbaadan. Jaarsi abbaa manaa tokko dubartii tokko otoo qabaatee irra fedhan masaanuu hin barbaadan dubartiin. Shari'aan islaamaa kana maaliif eeyyamame yaa Hamzaa keenya naa himuu dandeessa? Sirriitti siif hima. Sababoota 5 gurguddoodhaaf shari'aan islaamaa dhiirri tokko dubartii 4-5 akka fuudhu eeyyama godheef garuu dirqamaa miti. Dirqama kan ta'u tokko qofa. Garuu 5 hanga 4 fuudhuu kan danda'u sababoota 5 shari'aan islaamaa karaa godhe. Inni sababni tokkoffaa akka dhiironni dubartii 4 fuudhan kan eeyyamameef yeroo baay'ee dirree waraanaatti kan dhuman dhiirota. Yeroo kana dubartoonni lafatti hafuu jechuu. Sababni lammaffaa dhibeedhaan irra caalaatti kan miidhaman dhiirota. Yeroo kanas dubartoonni carraan heerumaa ni dhiphataa jechuu. Inni sadaffaa mana hidhaatti baay'inaan kan hidhaman dhiirota. Ammas carraan dubartoonni heerumuu ni dhiphata. Sababa kanaaf fuudhuun dhiirotaaf eeyyamaa jechuudha. Inni arfaffaa dubartii abbaan manaa irraa du'e kan ijoollee xixiqqoo yatiima jedhaman qaban dhiirri tokko fuudhee akka horatu akka jiraachisu maatii saniif ishees akka jiraachisuuf jechuudha. Inni shanaffaan jechuudha. Akkuma argitu yeroo ammaa kana dubartoonni baay'inaan addunyaa irratti dhiirota caalan jechuudha lakkoofsi isaanii. Lakkoofsi dubartootaa dhiirota ni caala jechuudha. Kanaafuu carraan dubartoonni heerumuu ni dhiphata jechuudha. Dhiirri tokko dubartii takka qofa yoo fuudhe carraan durbi heerumuu ni dhiphata jechuudha. Kanaaf dubartoonni akka lafatti hin hafneef shari'aan islaamaa kanaaf eeyyamaa jechuudha. Sababoota gurguddoo kanaaf shari'aan islaamaa eeyyama. Garuu amantaan biraa shari'aan islaamaa dubartoota fuudhuun heeyyamuu kanarratti hin jaalatan jechuudha. Kanaafuu isaanis ni fayyada akka itti fayyadamanis hin jedha yaabboletii tiyya. Tole galatoomii yaa Hamzaa keenya garuu hanga ammaa dhaabadheetiin si haasofsiisaa ture taa'ee isaan hin jenne maaliin si godhe garuu yaa Hamzaa keenya. Kuni mana dalagaati waan ta'eef yaa obboleettii teenya yeroo biraa wal garraa amma nagaan deemii amma sa'aatii kanatti sagantaa nam tokko mana gurgurtaa gurraachaa irratti dhiyeessuu waan hin qabuuf amma nagaan deemii nagaatti.